gaafii waa'ee maqaa aanaa miidhagaa lolaa ta'uu qaba kan jedhu kana akka kaabinee keenyaatti godinaatti teenyee qabuudhaan qabannee mootummaa naannoo Oromiyaan beeksifnaa aangoo kan jijjiiruu dandeessa waan ta'eef kana guyyaa dhufurraa jalqabnee nu ilaalla rakkoo hin qabu seenaan gadi sirreessuun dirqama jechuudha. Kanaaf seenaawwan dogongoraan barreeffame baay'eetu jira. Sanniin hunda isaatu hayyoonni keenya dafanii karaatti sirreessuu danda'an. Seenaa amma Oromoo baha Oromiyaa jiru seenaa Oromoo hunda isaatu keessattuu seenaa jaarraa abbaa gadaa seenaa isaa waabbadaadhaan barreessanii turan. Seenaa isaatu dafee barraa'ee sirraa'uu qaba. Hojii guddaa gaafa hayyoota irraa jechuudha. Kanaaf qabsaa'onni hojii akkasii hojjechuu irra jiraata. Guyyaan har'aa kun guyyaa milkaa'inaa guyyaa injifannoo itti nu haa ta'u jedha. Yaaduma gabaabaa kana kaasuu barbaada jechuudha.